nageenya raarri Waqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamoodhaaf kabajamoo fayyaa keessan yoo jennee jirra. Egaa akkuma beekamu guyyaa lameen kana darbe keessa gadda keessa jirra. Obboleessa keenya jaalatamaa of biraa dhabnee jirra. Akkuma beekamu harmee isaa baay'ee waan nama gaddisiisu jechaadha. Harmee isaa mucaa isaanii barsiifatanii dadhabdee barsiiftee asiin geessee haati isaa haati gootaa gaddas gammachuus qabdi. Akkuma beekamu obboleessa keenya kana ibsaa jechaadha. Barsiifte mucaa ganna 29ti. Gana waa meeqa isa eeggatu karaatti jalaa citee gaddee harmee sun odoo nutti dhagaamee jiru har'a waan ani irraa dubbachuu dhufe gadde harmee sun harmee keenya gadda keenya obboleessa keenya dhabne baay'ee namatti dhagahama. Garuu isuma odoo isa bichaara odoo hin taane har'a waan ani irraa dubbachuu dhufe warra social media irra jechaadha TikTok isaa follow warra gochaa jirtaniif dhaamsa gabaabduu taga qaba. Maaliif obboloota keenya mucaan kun yookiin siidaa ittiin hin ijaartanii follow amma booddee gorsa yookiin dhaamsa waliigala warra social media fayyadamaa jirtan hunduma warra TikTok isaallee dhaqanii follow gootan akkasumas page Facebook isaallee follow gootanii akkuma sirra argaa jirtan suuraa kana dura mee TikTok isaa follow 43 qofa amma 100 galchan gara 200 ol deemaa jira jecha. Obboleeyyan keenya kan wal jaalannu kan wal kabanyu wanni hawaasa kanaafillee ifa ta'uu qaba jedheen akka dhuunfaa kootitti yaade nama gaafa lubbuudhaan namni sun jiru jajjabessa harka qarqaarsallee taanan gaafa namni sun lubbuun jiru harka diriirsa. Erga namni sun darbee erga dhakichitti cufame siidaa ittiin ijaartanii foolollee mucaan kunis galee isiniin argu qarqaarsa jechuun gaafa namni sun lubbuun jiru qarqaaru. Erga lubbuun inni biyya lafaa kanarraa darbee namoonni baay'een aja isa majandaa godhatanii follow gootan. Ani san beene san har'a maal gootanii follow gootan eessa turtan gaafa inni lubbuun jiru mucaan kun TikTok kanarra shubbisaa ture. Facebook irra waa meeqa poostii gochaa ture. Gideesan ishii warri har'an beene warri hin beene warri gifeema soonnor isa beetan maa dura sheeriin goone akka namni wal baru gaafa inni lubbuun jiru. Gaafsan namoota amma wal beektan kana har'a poostii gootanii suura isaatiin ajandaa gootanii namni san beene linkii isaa fa'aa immeeshin gootanii dhaqee namni follow godhu maal irraa argatame? Filiis obboleeyyan keenya waaqa isin uume sodaadha dhiisa. Nama tokko lubbuun gaafa inni jiru harka diriirsaa fi yoo har'a hindi gaafa inni lubbuun hin jirre follow gootee dhiistee inni ka'ee sin argu inni ka'ee sin galateeffatu inni ka'ee uummanni keenyaaf cinqamaa jira jedhee waan si beeku hin jiru keessan dhumate. Wal argaan keessan eessatti gaafa isin biyya lafaarraa deemtan samiitti arguun keessan wal argoo ta'e malee biyya lafaatti wal arguun hin jiru. Kanuma barriin cufate ka isaa. Harmee isaa garuu baay'inatti dhagame suura isaa baattee akkasitti cabdee dhaabbachuu ishee kaleessa ishee hammatee dhungatee jiidha ayyaana oolaniitti har'ammoo suura isaa hammattee oolte. Harmeen kun sin gaddisiistu garuu suura isaallee olii gadi ooftanii follow dhaxxanii gootanii maatiin isaan argaa bar follow isaa kanammoo kasin dinqu hin argu haadhaaf abbaan obbolaan isaa firri isaa roon isaan argusuu viidiyoo isaa kan ilaalu. Ijoolleen wasiila isaa namni miidiyaa irra jiru jiraachuu danda'u. Ijoolleen obboleeyyan isaa jiraachuu danda'u. Obbolaan isaa jiraachuu danda'u. Inni argu bara waan isin gootaa jirtan kan isaanumaafuu yaadanii osoo hin jettanii hagaraan jabaatu hagaraan kutatu. Inde har'a argitanii follow isaa namni akkamitti follow 100 galchamee akkanatti odoo nu godhaa jedhanii isin kadhataniyyuu namaan gootan. Menu ji'oota meeqa waggoota meeqa subscribe nu godha inni isin kadhan odoo nu duune garuu nu gootu warri nu beene illee page keenya follow nu gootu. Nummoo barbaannu koo erga duune har'a lubbuun gaaf jiru walaa jajjabessinu har'a gaafa jiru walaa jaallannu. Barra guyyaa sadi booda ni dagatamta kalaas duute taanan duute biyya sirarramnaan inni raaffatamta. Namni garagaree ol jedhee si ilaalu hin jiru. Kanuma gadda harmee sanii namni argu kaleessa agaduu ayyaana mucaashii hammattee suura hojii ka'anii ayyaana bashannanaa oolanii har'a immoo reeffisa
reeffa isaa argitee haati suuraa isaa kan guyyaa eebba isaa qabattee akkanatti haftee harmeessa. Kana mee uummata keenya garuu dhaamsi asinii dhaabu fooloon godhina amma booddee dhaaba bakka harka diriirsinaarra qarqaarsa taanan gaafa lubbuun jiru qarqaaruu qabdan ture fooloo gonan gaafa inni lubbuun jiru feemmasiisuu qabdan ture. Peejii isaa share gootanii fi laayikii gootanii fi jabaadhu sifaana jirra qaxalee keenya jettanii mucaa kana jajjabessuu kan qabdan yoom ture gaafa inni lubbuun jiru. Kanu erga lubbuun isaa darbee booddee har'a suura Facebook TikTok isaa share godhu repost godhu duet godhu dhaxxanii emotion godhu video gaafa hojjettan irratti maal fayyada emotion is gootan duet gootan repost gootan inde like qara follow yoo irraa qabaatan yoo kaafattanis maal isa fayyada way follow dana ultiin ijaaramaaf seetamoo inde garwan ani akka uummata Oromoo kana dhaamsan qabu bakka seenadha. Harmee sunillee aboqattu mucaadha siida dhaabudha bas hawulti ijaara fi bakka yaani waan biraallee gochuuf yoo dadhabda fooloon godhina fooloon barbaadu maal irraa arganna dhanne fooloo goones dhiisnes mucaan hin galu inde ka gadi boodhatan bar meetira 3 seennan achi keessatti cufamedha kan cufu irraa banamuu hin dandeenye cufame bakka inni gara samii kutte lubbuun foon haaraa uffatee ka Waqayyoo dhiifama isaa godhee fi gannata isaa galchu abdii qabna mirga qulqulloota akka nu dhaabu qaxaleedha kichuudha lafaa dhufaa nyaateen quufne fiigeen quufne kichuu cite Waqayyoo dhiifama isaa godhee akka boqannaa bara argatu du'aayii godhaa fi kadhannaa taasisaa fi kadhannaa lubbuu taasisaa fi bas kana malee ammoo inni isin gochuu qabdan fooloo gochuu miti fooloon dogongora keessan bulaa keenya maal taatan garuu yeroo baay'ee hawaasni keenya namoota lubbuun darbe dhaxxanii fooloon godhina sinitti baratee jira ama fakkeenya qananii addunyaa gaafa boqatte fooloon ishii 300 ture TikTokiin ishii gaafa ishiin boqatte odoo torbaan hin gahin 500 gahin amma gara miliyoonatti dhufee jira hinde maal ishii fayyadara dhugise ishii lubbuun jirtu san gootanii fi bar har'a ishiin barre gaafa ishiin mucaa kanallee har'a isin argine har'a miidiyaa irra hin jiru fooloo TikTokiin isaa kun kanuma duraaniiti Facebookiin isaa peejiin isaa kanuma duraaniiti gaafsa dheessa jirtu ergini du'erra fooloo laayikii sheerii kooppi liinkii riipoosti maal nu fayyada hawaasa keenya dhaamsa hawaasa kanaa qabu kanuma nama erga lubbuun isaa darbitee harka hidhatinaafi qarqaarsi isan barbaachisu erga darbe qarqaarsi isin gochuufi qabdan erga lubbuun isaa biyya lafaa kanarraa deeme kadhannaa qofa kadhannaa lubbuu godhaafi shaa dungoo ibsaati karakkitee kadhannaa dhuunfaa keessan godhattan isaafillee kadhannaa taasisaa obboleessa keenya lubbuu isaanuu maariyaa gooftaa keenya mirga qulqulloota nu dhaabi mirga Abrahaam nu dhaabi mirga Isaaq nu dhaabi mirga qulqullicha Yohaannis cuuphaa nu dhaabi mirga qulqullootaa mirga wareegamtootaa mirga duukaa bu'ootaa nu dhaabi jedhaati kadhannaa godhaa mirga abbaa kee nu dhaabi jedhaati kadhannaa taasisaa obboleessa keenya Waaqayyo arjummaa isaatiin dhiifama isaaf haa godhu jechaa kanarraa kanafi waan inni tagabba'u fooloonarra mucaa hin fayyisu mucaa hin fayyadu dhugaa ani akka nama obboleessa kooti garaana nyaati keessa kooti nama dudide dhugaa har'allee waan jiru natti fakkaata garuu fooloon godhu dhaqe laayikii isin godhu viidiyoo isaa har'a natti mul'anne ka dura jira mucaan kun miidiyaarra mucaan kun nama miidiyaati bakka hundatti shubbisee taphatu abbaa firaati harmee isaatii madaa ta'ee jira harmee isaa garaan dhalaati cabeedee jirti ayyaana wajjin oolte hagamuu doon ture reeffi ishii ba'e biraa nagaatti dhee ba'ee ka'e reeffi ka'eetti deebi'e har'a suura gaafa duraa footoo isaa ammattee isa dhungattee hojii suura ka'an har'a garuu footoo isaa ammattee boosii haati dhiiraan boosee laafa gangalattee laafa gangalattee Waaqayyo lubbuu isaa haa maaru harmee keenya kanallee jajjabinna haa kennuufi filis yoo danda'ame akkasiniin jennu godha dhaabame fooloon godhinaa dhugaa rabbi isinittuu gifiidha mucaan kun hin galu hawaasni kun na jaallata isiniin jedhu hawaasa keenyaani kana dhibe hawaasa gaafa lubbuun jiru naman jaalanne lafa jalatti ergate duute boolla jala si jaalatu du'a namatti gammaduu ibsa malee kun jaalala isaa qabdaniin ibsu dhugaa yoo isinitti muudhaaf ta'e video isaarra sheerii repost kooppi liinkii godhaa jirtan deebi'ee dhaxxanisa fooloo goota maaliif mee
dhugaameen fooloo nama 43 amma 100 fo'i ta'e nama meeqatu la fooloo godhe bitta nagara nama 600 la 60 fooloo godhe dura garuu mucaan bakka jiru beektan maal fayyada fooloon isa nu galchaa caban cabne bar harmee sun cabde umrii kana mucaa ishee barsiifatte kan itti boqachuu qabdu kan ishii xooruu qabu wanni Waaqayyo jedhe malee wanni namni jedhe tokko hin ta'u biyya lafaa kanarratti Waaqayyo waan godheef isatu beeka gaarummaa inni godheef isatu beeka Waqayyoo waan godhetti immoo galata kee jechuun qabna malee isa komachuun hin danda'amu Waqayyo lubbuu isaa nuuf haa maaru mirga qulqullootaa nuuf haa dhaabu harmee keenya kana nu jajjabeessu jedhaati kadhannaa godhaafi fooloon godhina please bakka haawulti ittiin ni ijaaramu fooloodhaan dhiisa hin ga'a kanuma siniin jechuuf dhaamsi kiyya har'aallee kana caala waan adda tokko miti kanaafuu bilis dhiisa hawaasni keenya erga lubbuun darbee akkan ulaalisitti nama hin jaalatina ay jedhanii hancuufa xuuxu lubbuu mucaan hin deebisu anaa nyaatuun galantaatu jedhee haacee akka bishee garbaa gootaroorroo diduu eessaa fidu haacee na duu akkas jedhu du'e haacaalullee akkasitti jibbaa turtanii gaafa inni duu garuu hagarraa seena ta'ee namni isa dagachuu dadhabe biyya lafaa kanarratti gaaf lubbuun jiru walaa jaallannu osoo amma dhalli nama haga guyyaa 3 bicha tokkoffaa gaaf lubbuu si keessa baate lammaffaa gaaf reef kee dhiqamee gara maatii fuudhanii ani godhan sadaffaa qanii boolla keessa gadi kaan karaas dhumaatti kana booddee nama akkasii akka guyyaa sadaffaa sanitti akka namni sin dagatu osoo beektanii naman jecha badaan naman tuqxanii naman miitanii naman arrabsitanii hin dagatamtarraammoo guyyaa 3tti nama nyaatti biyya keessatti afaaniif gurnyaan hin gurraan ijaan qaaruudhaan siyaati raammoo irraammaa biyyee foon kun biyyee irraa uumamee biyyeetti deebi'a jedha waangila irratti illee biyyee irraa uumamnee gara biyyee deebina ni irraaffatamna guyyaa 3 booddee garuu ta'uun qabu hawaasa keenya waan akkasii kanan godhina fooloon godhina amma naman jaalatin arga du'e nama san jaaladha gizee lubbuun jiru abbaa fedhayyuu nama namummaa isaatti jaaladha tokkoffaa dheerina isaatiin nama madaalina bareedumsa isaatiin nama madaalina diimina isaatiin nama madaalina gurraachuma isaatiin nama madaalina nama ta'uu isaatii fi uumama Waaqayyo uume jedha ama ufamansiisaa nama jaaladha nama kabaja namoonni baay'een bareedumsa filtariitti qaban garuu qaaman gaafa lafatti wal agarru wal jibbinii wal irraa baqachuu kan dandeenyu meeqatu jira filtariidha wal sobni garuu ta'uu qabu biyya lafaa kanarratti gaheen keenya inni guddaan haqaa wal jaalachuudha bakka hojii rabbii keessa galuudha barammaa wanti tokko namni tokko hin bareeddu intalli kun hin bareeddu yookiin mucaan kun hin bareedu gaafa jennu hojii waaqa keessa seennee waaqan dogongorteetta atisitu dogongori jennee waaqa walitti bu'uudha kanuma hojii Waaqayyoo keessa galuudha malee waan biraatti jedhee yaaduun akka kootitti yaa rabbi ati lubbuu isaanii maali gooftaa keenya dhugaa kanaafuu piliis haga jirtan lubbuudhaan gaafa jirtan wal jabeessaa wal jaaladhaa wal qabadhaa walitti dhiyaadhaa maala erga darbinee biyyoon kabalta akka taane booddee wal jaalannus dhiyeessuus maali faayidaa homaan fayyadu dhugaa usiritti muuf ta'e kanuma siniin jechuu barbaadetii piliis walaa jajjabeeffannu har'a laayikii walii godha har'a sheer walii godha har'a koomentii walii godha har'a foolii walii godha kaleessa ganama 45 galee ture gara galgala 60 galee har'a 100 galee fooloo mucaa taazabee hawaasa keenya kana sila nuyi gaafa duune gammachuu nutti mul'ata baga du'eedha moo narra dhaqanii fooloo godhan ka jedhu gaafii natti uume maaloo harka keessan gaafa lubbuun jiru walii haayixannu mee fooloo sabskraabii naa godhaanaayyuu har'a mee anumaayyuu sabskraabii godha abbaan viidiyoon kiyya kun sin qaqqabe tarii guyyaa nan du'e tokko viidiyoo kiyya poostii godhurra gaafa nan jiru kana gaafa nan itti fayyadamu kana gaafa kana laayikii naa godhaa sheerii naa godhaa sabskraabii naaf godhaa kanuma erga nan du'e walii poostii godhu wal jaalachuun maal faayidaa namatti dhagaama dhugaa na gaddisiise keessa kootti bakka miira kiyya keessatti gadda wayinatti uume
يا ربي أتقراني كيتي كانوا مسنين جد أوروني channel إبسا entertainment الأفارة وتاتن لايك شير سبسكرايب قوتشون الرافاتنا فيديو براتنا مولت ديبنوتي ترتي غاري سنين جد هورا بولا ديبنا جالتو ما قروا فيديو كان أقل أمارا قيفة دادير شير ولي قول أمالي في ولا أرقارب جرينيتي ولا جالا نجرينيت القدوني ولي بو صوبة مجاين قد دوئي هرقيا سدفاساتي بوني إجنو ديمة متانو غرغري مال قوني قشيني را إنقشيني hara danne follow godhuni fo waan bira maal sa fayyadare bakka kanaafuu harmee sanii jecha follow dhaaba mucummaati san yoo dandeessan jajjabeessaa harmee san yoo dandeessan gargaaranii kanuma nasiniin jedhu maaliif yoo dandame hawultii ijaara fi mucaadha kanuma video biraatti nagolti deebinutti turtii gaarii siniin jedha warroonni channel kanaaf immoo haaraa taatan like share subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa siniin jedha video haaraa qabannee golitti deebinutti turtii gaarii channel kun channel keessanidha video aktii irratti dubbanna kana booddee kanaafuu erga duunee nu walii bo'uun haa dhaabbatu siniin jedha gabaabumatti kanuma galatooma